Ashamaar kafuunee dhaggeeffattoota miidiyaa FNM. Sagantaan kun akka isin bira ga'u like, share, subscribe gochuudhaan maatii akka taatan isin gaafachaa. Oduu gaggabaaboo miidiyaa FNM irraa isinii darbu qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin ani Taaddasa Lammaatii turtii gaarii. Pireezidantiin Chaayinaa Xi Jinping gita isaanii Puutiin waliin mari'achuuf torbee dhufu gara Mooskoo akka imalan ibsame. Aangawoonni Raashiyaa akka ibsanitti Xi fi Puutiin dhimmoota waloof walta'iinsa tarsiimoo irratti hundaa irratti akka mari'atan ibsameera. Chaayinaan dhiyeenya kana akkaataa itti waraanni Raashiyaa fi Yuukireen xumuramu hargatu irratti yaada dhiyeessitee turte. Yaa ta'u malee biyyoonni gara lixaa Chaayinaan yaada dhiyeessite irratti hin quufne. Biyyoonni lixaa Chaayinaan meeshaalee waraanaa Raashiyaa akka hin dhiyeessine akeekkachiisaa turani. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa akka ibsetti Pireezidaanti Xiin bitootessa 20 hanga 22tti Mooskootti daawwannaa ni taasisu. Affeerraa daawwannaa kana kan dhiyeesse immoo Pireezidaanti Puutinidha. Oduu himaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa Hwang Chung fuula Tiwutara isaanii irratti sanadoonni murteessoo ta'an akka mallatteessamu ni eegama jedhan. Daawwannaan kunis kan michooma fi nageenyaa jechuun barreessan. Chaayinaan dhimma waraana Yuukireen irratti ejjennoo sirrii fi kan waliin caalchifanne akka qabduu fi karaa nagaan akka xumuramuuf mariin akka geggeeffamu akka jajjabeessitu dabaluudhaan barreessuun qondaalli Chaayinaan kun yaada araaraa Chaayinaa dhiyeessite kana irratti mari'achuuf Pireezidaanti Xi Jinping waliin qaamaan wal arguun mari'achuuf akka barbaadan Pireezidaantii Yuukireen Zeleniskiin ibsanii turani. Hoolaand guyyoota muraasa keessatti xiyyaarota waraanaa Yuukireeniif akka ergitu beeksifte. Kun immoo miseensota North Atlantic Treaty Organization keessaa xiyyaarota waraanaa Yuukireenitti arjooman biyya jalqabaa ishii taasisa. Pireezidaantiin Poolaand Andree Doodaan akka jedhanitti xiyyaaronni waraanaa 4 guyyoota muraasa jidduutti gara Yuukireen imalu. Kana malees xiyyaaronni dabalataa gara fuulduraatti Yuukireeniif akka kennaman dubbatan. Biyyoonni biroos fakkeenyummaa Poolaand akka hordofan abdii akka qaban dubbatan. Tiyaantuun afayyaa'ii paarlaamaa Yuukireen kan ta'an aadde Olaanaa Konzolikii ibsanii turani. Biyyoonni miseensota NATO ta'an biroos xiyyaarota bara Sooviyeet kan paayiletoonni Yuukireen balalisiisutti beekan erguuf yaada akka qabatan himani. Yuukireen duraan xiyyaarota ammayyaa kan akka F-16 argachuuf biyyoota lixaa gaafataa turte. UK'n paayiletoota Yuukireen xiyyaarota waraana sadarkaa NATOtiin leenjisaa jirti. Kun immoo yeroo dheeraa waan fudhatuuf xiyyaarota waraana ammayyaa Yuukireen erguun yeroo fudhatama jedhama. Pireezidaantiin USA Joe Biden xiyyaarota waraanaa Yuukireeniif akka hin ergine beeksisanii turani. Godina Booranaa aanaalee 14 hunda keessatti rooba roobee akka carraatti fayyadamuudhaan hidha bishaan kuusuuf qophaa'e hidha 11 keessatti bishaan kuusuu akka danda'ame biiroon koominikeeshinii Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biirichaa Obbo Haayiluu Addunyaa ibsa miidiyaaleef kennan akka dubbatanitti mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo Ongee waggoota 3 godina Booranaa mudate furuuf yeroo dheeraadhaaf hojjechaa tureera. Haa ta'u malee rakkinichi waan dheerateef lammiilee biyya keessaanis ta'e biyya alaa deeggarsa barbaachisu akka godhaniif waamicha taasiseen hojii boonsaa hojjechuun danda'ameera jedhan. Yeroo biraas ongeen kun kan mudatu yoo ta'e uummanni kun dandamachuu akka danda'uuf hidha bishaan kuusuu gargaaru adda addaa qopheessuun hojiin bishaanii kuusuu bal'inaan godinicha keessatti hojjetamaa akka jiru Obbo Haayiluun ibsa isaanii keessatti kaasaniiru. Dabalataanis uummaticha jireenya isaanii horsiisee bulaarraa gara qonnaan bulaatitti ceesisuuf tarsiimoon qabame irratti hojjetamaa akka jiru ibsanii kun immoo gara fuulduraatti akka itti fufu abdii ni qabna jedhan. Nus akka miidiyaa FNM uummata Booranaatis baga gammaddan nageenyi isinii badhaadha isinii haa ta'u uumamni isinii deebi'ee jira. Horiin keessanis haa gabbatu isinis horaa deebanaa isiniin jenna Waaqayyo haa ulfaatu. Dhumarratti oduu ispoortii.
Ramaddiin kilaboota waancaa Champions League Awurooppaa irratti hirmaatanii yookiin nuusa xumuraa gaan daqiiqaa muraasa dura ba'eera. Akkaataa ramaddii ba'een Real Madrid fi Chelsea waliin, Inter Milan Benfica waliin, Manchester City Bayern Munich waliin, AS Milan Napoli waliin ramadamaniiru. Tapha gaarii isaanii hawwina. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduun har'aa qabanne asumarratti goolabnee jirra. Miidiyaan kun akka jabaatu like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota fi maatii keessanitti nu dabarsaa isiniin jenna. Kana malees gara fuulduraatti qophiiwwan gurguddoo qabannee dhufaa jirra. Aadaa, seenaa akkasumas madda turizimii Oromiyaa keessa jiranii fi saayinsii fi teekinooloojii waloo uummataati irratti sagantaa guguddaa fi babbareedaa gara fuulduraatti qabannee dhufaa jirra waan ta'eef isinis gamanuma like, share, subscribe gochuudhaan akkasumas immoo beekumsa qabdanii hundumaa karaa toora bilbila keenyatiin teelegraamiidhaan, feesbuukidhaan nu qaqqabdanii yaada gabbataa akka nu kennitan isin gaafanna. Uummanni keenya nu maddee jette waan guddaa hojjechuu dandeessa. Irra caalattu immoo dargaggoota irratti, dubartoota irratti, uummata keenya irratti hojjechuu barbaanna waan ta'eef amma danda'ameen nu deeggaraa isiniin jenna. Waan nu maddee jettaniif, waan nu dhaggeeffattaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Galatoomaa.